Assalamualaikum. Akkam jirtu nagaa. Namni miidiyaa irra yeroo bahu kaayyoo mataasaa qaba. Kaayyoo kana keessaa tokko beekamtii argachuudha, lama maallaqa horachuudha akka yuutuubii fa'a. Tokko immoo miidiyaa irratti namaatu dhagahaa yakka narra dalagameen namatti himadhaa, yakka uummata kiyya irra dalagameen namatti himadhaa, haqa qabuun mormadhaa jechuudhaan baha. Kana lamman keessaa ati eenyu yookiin sadan keessa ati eenyu? Akka harkisii dhaamuu barbaadda taanaan waa tokko tokko yeroo dubbatte harki dhaamuu dhiisanii sihitti dhaamuun ni mala. Gara harki dhaamuun deemaduma jettu akka nama ijaan qabne karaa namni deemsiin jedhe deemuu jechuudha. Wanni kun bakka xiqqoo irraa qabee hanga bakka guddaa namoota qoosaa fi waan adda addaa taphan irraa qabee hanga namoota amantaa barsiisanii islaaminaa barsiisaniitti ni mul'ata namoota tokko tokko irratti. Fakkeenyaaf sheekni tokko waa'ee da'awaa osoo godhu waan namoonni baay'inaan laalanii fi waan isaan laayikii godhan laalee yoo dubbata tahe bakka itti haasawaa jiru yoo feesbuuka ta'e waa'ee poolitikaa garee isaan hin barbaanne tokko yoo haasa'e laayikii baay'ataa fi yoo bakka ittoon tiktuk taate waa'ee bilginnaa qoosaa waan adda addaa yoo dubbate laayikii fi wanni addaa ni baay'ataa fi san laalee gaafatti aanu waa'ee masanii dubbata. Yoo waa'ee ciffaraan haraamaa akkasiin tahinaa dubartiin gadi hin baatanii qullaan tahinaa waan akkasii ta'e arrabsoo xiqqoo dabalatee laayikii fi viiyuun gadi bu'aa achiin booda waan san irraa dubbatuu dhiisa waan san ammoo namoota jala deemaati ilaalaa namoota tokko tokko tasumatti waan isaan jibbasan dubbatuu dhiisa gabaabamatti waan namooti fedhan jala deemuu jechuudha haqni immoo waan namooti fedhani namni jedhan jiru siniif galee rabbiinuu irra baay'een isaanii ni kafaranii irra baay'een isaanii ni sobanii jedheeti quraan keessatti kan ibse ilma namaa. Kanaafuu ilmi namaa irra baay'eetu haqa waliin jira jennee gara ilmi namaa deeme kophaa deemuu miti. Haqa xiqqoo haasa'uu keessa waan kana hunda kan fuudheef akkuma beekamu mootummaan Itoophiyaadhaa rakkoo gurguddaa uummata Oromoo irraan geessisaa saboota biraalleen akkanuma. Keessumaa keessaa saboonni xixiqqaan naannoo gurguddoo kee jiraatan fakkeenyaaf sabni Oromoodha naannoo Amaaraa jedhamu keessa jiraata. Saba kana akka gantuutti akka ilma baaragaaraa jennu san biyya keenyatti akka ilma diinaa Oromiyaa irraa citee isaan keessatti dhufeetti harkatti baataa jiru. Dhalattoonni Oromoo Walloo kan biraallee miti ka Oromoo Walloo har'a yeroo waa'ee caffaraatii fi waa'ee jaalalaa sirbitan sin agarra. Tokko beekamtiif achirra dhuftanii tokko yuutuubarra dhaqxanii maallaqa argachuuf jennee sin amanna gaafa uummanni keessan guyyaan tokko tokkotti gadi baafamee ilmi namaa hidhaa keessaa baafamee ajjeefamu hanga nama kiraanchiin deemu ajjeefamu isin waa'ee biraa haasoftan waa'ee namni hin feeneen haasofnu harka nutti dhaan jettanii akka irraa goruu jirtan sin beekna Walloo sagalee tahaa.